keessummaan keenya kun eenyu isinitti fakkaata? Keessummaan keenya guyyaa har'aa dhufaa jira waliin asiman. Bagana gaanno. Welcome. Bagana gaanne eegdani. Loorime. Loon kuma horaa. Cheers. Bagana gaan dhufte torban kun akka Torban kun baay'ee namatti tola. Haala gaariidhaan hin dabarsaa jira. torban eebbifama. Haala gaariin dabarsaa jirta. Eeyyee Waaqayyoof galannaa ta'u. Baay'ee gaarii. Gammadaa shoon laalta? Eeyyee ka maal jechuudha? Showuu afaan Oromoo isa malee maal qabna? Egaa har'a torban kana keessa immoo maxxansa kee cimaa tokko argeenii siyaame garanatti. Eeyyee TikTok irratti kontentii haaraa tokkoon faarfattoota keenya waliin gaaffiif deebii gochuudhaan barumsa guddaa dabarsaan jira. Yeroo tokko TikTokerii akkuma waan hojii xixiqqaa wayii tokkotti yookiin nama sirrii hin taanettis warri ilaalan jiru. Jiru eeyyee. Anumti yeroon viidiyoo kana hojjedhu namoonni tokko akka wanta qoosuutti fudhatu. Angaruu qoosaa utuu hin taane bifa qoosaa fakkaatuun ergaa bareedaa dabarsuudha hojiin koo. TikTokii akkamitti akka kana TikTokii irratti gara TikTokii yeroo dhuftu TikTokii irratti sadarkaa kanatti populaariin ta'a jettee yaaddeetu jalqabde moo callistee akkuma nama kamitti akkuma nama TikTokii banatuuf bashannanuu barbaadu tokkotti banatte moo akkamitti amma kana ga'e? An akkan itti banadhe callisee miti. Namoota kaan irraa baradhee namoota kan biraa immoo barsiisuufanii wantoonni hojjedhu namootatti qoosaa fakkaatu iyyuu malee ergaa guddaan dabarfachaa jira. Namni kaan hundumtu akkasumatti si hubachuu danda'a jedhee yaadu. Eeyyee jalqaba dubbadheera namni hundumtu akkasitti si hubatu. Wanni guddaan nu dhibeessa. Namoonni hojii koo jaallatanii baay'een jiru. Inboksiidhaan illee jabaadhus kan naan jedhan jiru. Warri kaan immoo koomentiidhaan na tumsu. Hojii gaariidha. TikTok irraa maallaqa guddaa waan argatuuf siin jedhu. Ifuma akka gootuuf ammallee waan biraan barbaadu. TikTok irraa maallaqni ni argama jedhu. Garuu an amma ammaatti nagarre. Maallaqa caalaatti wanta hojjedhu namoota bira gahee dhageettii akka argatuufanii caalaatti kanan tattaaffadhu. Yeroos dhufa inni kaan immoo. Namnis waaqnis kan gargaaru nama tattaafata. Dhugaadha eeyyee. Hannoo hatte beektaa? Lakki atee hin beeku. Waaqayyo sin jaallatu. Hinatiin jedha macaafni qulqulluun iyyuu. Addaamin iyyuu Waaqayyo dafqa kee nyaadhu jedhe malee hati ittiin jiraadhu ittiin hin jenne. Gorsa akkamii qabdaaf? Eenyuuf? Dargaggootaaf dhaamsa akkamii qabda? Hojjedhaan jedha. Waan kamiyyuu haa ta'u. Eeyyee. Cimaas haa ta'u. Hojii kamiyyuu haa ta'u garuu uumaa keessa yaadadhaan jedha. Bu'aa baay'ee kan Waaqayyoo keessa hin jirre caalaa bu'aa xiqqoo kan Waaqayyoo keessa jirutu caalaa. Waaqayyoo isuma siif eebbisa. Hojii kamiyyuu haa ta'u hojiin ati hojjettu uumaa keessa hin irraanfachiisan jedha. Kanadha dhaloonni baay'een kan dagate. Kanaaf yaa dargaggootaa humna ittiin hojjennu Waaqayyootu nuuf kenna. Ishee qabnu irratti immoo Waaqayyoon galateeffachuu baruu qabna. Kanaaf kun barnoota guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Showuu kee yeroo darbe irratti seenaa raachuu ni yaadatta? Seenaa laphee namaa tuquudha. Eeyyee seenaa isaarraas waan baay'ee barachuu dandeenya. Baay'ee dinqiidha kun dhugaa dubbachuudhaaf. Waan baay'ee haasofneerra. Baay'ee waan babbareedaa haasofne gorsa babbareedaa dargaggootaaf kennine. Gorsaa fi kabajaa gammadaa shoof agarsiistee dhuftee uummata keenya waliin marii bal'aa kana taasifnee uummata bira akka ga'u waan gooteef galatoomii. Tole isinis asitti naaf hiriyuu keessaniif baay'iseen sin galateeffadha. Galatooma. Cheers! Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya torban qophii bareedaa fi hawwataa biraan hanga walitti deebinutti nama torbaniin nu haa taasisu nagaatti.